Gaafa networkiin kun sagaleen tiyya si bira geesse naa deebisi. Hordofaa Oromoo hordofaa maal jedhe sa? Wallahi hordofaa jedha. Abiyyis namni hordofu waan Hordofaa Yesuus Kiristoos dide jedhe. bar eenteen amantii irra miliquu jira bar ortodoksii kiristaana hin jedhu bar Amma dhiisanii bar. kiristaana jechuun santu beeyta gaaffii keessa galtee jennaan rakkan. Warra tolchedha kee gaafat inte. Hin beektu waan tolchaniin. Wallahi ajaa'iba rakkoo ijoollee. Didu waan jedhe. Okay, namni xayyaara tolche sammuu fayyadamee tolche moo hafuuraan tolche? Dhugaa rabbi deeme faafrikaadhuma isaa gaafadhu waa'ee xiyyaaraa moo maaltu nagalchana? Okay, ayyee. Okay, ati sammuu ni qabdaa? Sammuu malee dhaladhasitti fakkaatare qabaana Okay, nuti wajjin haasaa okay, jira. sammuu san inni fayyadamta? Haara si baadhiisu. Amen. Qoy ati amma sammuu qabda sammuu qabaana nu haasofte miti baraata wajjin haasaa jiru garuu akkana haasaa jiru. Beeke barsiitu. Maraate nama afaan naasaa. Beeke waan jedhe sammuudha an sammuu kiyyan ni fayyadama ni fayyadamtaati. Fayyadamaan jira dhugaa waaqayyoof haa galatu. Okay, goobas amma akka itti fayyadamtuun silaala. Jidduu seenaatii fi jidduu uuma waaqayyo kamtu boqota kamtu du'a. Laakiin beeku gabaabadhumatti maaltu na dhibe. Kana diddi kuno ho'iif deemti. Waan si hayyee anaa fi waaqayyo jidduu kamtu anaaf boqota moo waaqayyoo boqota? Hin beeku. Naayis mee nan bara. Ganaallee hin barattooti. Gooftaan na dubbatee jira. Hin barattu abadan. Akkanuma jiraatte hin baratin. Joon jiraadhu biyya lafaarra iska maqaabirra. Maalum biyya lafarra jira dhugaa rabbi ati jettee odoon ta'in. Biyya lafaa jirta? Waaqaaf lafa hubina jiraachisa ishee. Maal waaqaaf lafa maal si jiraachisa jiruu miti kuni. Jiraachuutti hin jirtu ati. Ati uuma okay hayyee Biyya jallataa si kanaan gaafadha. nama gaafattu waaqa. Hayyee jallataadha kun amma waan jedhe okay. Yesuus Kiristoos du'e moo hin duune? Si deebisa rakkoo seemee kana Naan deebis. gaafattaati. Kanuma qofa naa deebisi. Du'e guyyaa du'e sadaffaatti du'aa okay ka'ee si hayyee jedhe bakka. okay qaama eenyutu ajjeese naa himi nama ajjeese naa himi. Yihudoota tajjeese. Goobas baga ajjeese waaqayyoo keenya Yihudoota ajjeeseemi. Baga si ajjeesan biyyaan itti haa salphattu. Amen jedhe. Maqaa Yesuus inni immoo akka jalloonni jedhe odoon ta'in Okay, guyyaa sadaffaatti boolla du'aa galabbate. No. Hafuura san eenyu keessaa baase? Hafuura Yesuus san eenyu keessaa baase? Foon yeroo akka jedhu wangeelli foon gara biyyoodhaa jedha hafuurri gara waaqaa jedha. Hafuurri isaa garam deeme foon isaa garam deeme Yesuus? Hafuurri isaa waaqa ol gubbaa waaqarra deema. Eenyu bira dhaqe? Abbaa bira. Okay, ilmaat du'e malee waaqni hin duuneemi? Hin beeku. Hin beektu. Maa kana dida dhugaa kana dhokeessee wangeeluma kan kee kottu gara islaamummaadha. Waaqayyoo hin duune tokkicha. Kan hin nyaanne, kan Yihuudoonni ajjeesuu hin dandeenye, kan Abiyyiin ajjeesuu hin dandeenye, kan Israa'el ajjeesuu hin dandeenye, kan gartee dhiiran ta'in, kan dubartiin ta'in, kan hin rafne, kan qaama saalaatiin hin dhalanne, kan dhiira, kan shamara hin taane tokkicha sana. Waaqayyoo isa Abrahaam, isa Isahaaq, isa Yesuus Kiristoos hin biyya lafaatitti erge, isa Yesuus gara isaatitti ol bee tokkicha sana. Kagartee seera Isaayyaas keessa 43 kudha takka irratti ana malee waaqayyo hin jiru jedhe jalqabaas anuma jedhe xumuraas anuma jedhe fayyisaan na duraas hin jiru na boodaas hin jiru jedhe sana tokkicha san waaqeesse seena hin boqotin biyya lafaa kanarraa kottu gara islaamummaa si afeere Tokkichuma waaqessaa jira akka. tokko waaqessu ati waaqa sadii waaqessa jirta abbaa ilma hafuura qulqulluu Yesuus Kiristoos biyya lafaarra waaqa eenyu waaqessu ture abbaa waaqessu ture moo ilma moo hafuura qulqulluu? Ani jechuudha dachee kanarraa jechuudha. Otoo amantiin hundumtiyyuu balleeffamee musliima bichaa lafa kanarratti kanaan jedhanii musliiman ta'u. Du'een bada malee. Sababa naayim sababa naayim. An waan kiristaana hin taaneef hin sima. An kiristaana waan hin taaneef hin sima sababa shan waa shaniif. Waan hin taaneef tokko waaqa du'u waaqessitan lama waaqa dhiiratee waaqessitan sadii waaqa nyaatu afur waaqa mul'atu shan waaqa geeddaramu. Islaamummaa maaliif hin taane naa himatii sayyee? Ani moo
Odoo amma tana jechuudha odoo si wajjin haasaa jiru nafseen keessa baati. Maaliifin si jedhe jechuun kun loojii mata hinaa jedhanii dhugaa lubbuudha lafa kanarraa. Okay, sababaa himadhu. Ati waaqa du'u waaqessita moo waaqan duune waaqessita? Dhugaa rabbi waaqa yaaduu iyyuu malee du'uusaa maqaa namaatti maqaa keessanitti haa ta'u malee jechuudha. Wangeellee ka jedhu waaqayyo duwwa Qorinxoos tokko lakkoofsa kudha gartee lakkoofsa 6:16 irratti waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Dhuga moo soba? Yaaduu iyyuu malee afaan kee keessatti haaduu iyyuu malee miti akkasiin hin jedhu. Wangeellee dhugaa rabbi sababa inni jiraateefatu jiraate. Seena na dhaggeeffadhu miiraan hin deemin waa barachuu na barsiise ani waa si barsiisuudhaaf hin as ta'a masdila kan ati waa na barsiisuudhaaf gartee waan jedhe waaqayyo duwwaatu hunduu jedha Qorinxoos keessa dhuga moo soba? Dhugaadha. Kanaafuu Yesuus du'e moo hin duune? Du'eera guyyaa sadaffaatti kanaafuu waaqaa miti guyyaa fadhe haa ka'u waan fadhe haa ka'u waaqayyoon ta'u ka kana caala akkamitti siibsure siibse waan hin aayisuun jirtu waaqni hin du'uu jedha waaqayyo hin du'uu jedha Yesuus du'e taanaan waaqa ta'uu hin danda'u waaqni hin du'u afaan oromoo sii gala rabbi hinoo musliima kana odolaa itti mudhiisanii barreessanii gurratti rarraasaniif iyyuu itti ati jechuun bar aqliitan ta'e tanaatu waaqa ajjeefta ani seexaanin hin duune waaqayyoon kan kee du'e dhugaadhaa miti seexaanin maamurtuudha ka hindu seexaanin hin duune maaliif seexaanin waaqessine seexaanin hin duu waaqayyo duu maaliif waaqessa gaafa waaqayyoon kan kee du'e gaafa waaqayyoon kan kee du'e seexaanin hin duune dhuga moo soba walumaa galatti 100% 100 jechuudha. Egaa naaf ta'e Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu siifin hin ta'in jenne barse abar warri horii gabbaruus biyya Hindii keessa sa'aa foon islaamni qalatee nyaatus biliyoona meeqaatu sa'aa horii sangaa waaqessaa naatee jedhe naateen hin dalaydu amantiin akkana ragaa waan ittiin qabne waan jedhe seexaanni guyyaa sadiif gaafa waaqayyoon kan kee du'e seexaanni hin duune bar ni beeyta akkas sekendi takkaaf seexaanni hin duune du'ee seexaanni Nani seetaan hojii firoo man qabu. In qabdaa siin hin jenne seexaanni hin du'a ni du'e hin duune. Ani maan hin beekare maaf na gaafataatu waa'ee seexanaa. Okay waa si gaafadha guyyaa sadii waaqayyoon kan kee gaafa du'e waaqa kam waaqessu turte Maariyaam gaafa waaqayyoon awwaalamee ture san. Isuma waaqessaa turan. Du'a boolla keessa jiru san waaqessanii du'a. Akka duubeeku akka du'aa ka'us Yesuus Kiristoos odoon du'in dura dubbatee ture. Ansaan hin jenneen. Waan jedhe gaafa guyyaa sadiif waaqayyoon boqote waaqayyo kamtu biyya lafaa bulchuu ture. Isumatu bulchaa ture akka guyyaa sadiif ammoo du'aa ka'u dubbatee ture. Du'a bulchuu ture? Oh waaqayyo du'a biyya lafaa bulcha? Akka ka'u dubbatee raka abdiidhaan eeggachaa jiru. An akkasiin hin jenne. Okay gaafa guyyaa sadiif waaqayyoon Yesuus du'e waaqayyo abbaan eessa ture? Waaqarra ture. Hin duune ka waaqayyoon. Miti? Hafuuraan hin duune koo Yesuus Kiristoos foonii yaaduu. Hafuura jechuun bar waan hin mul'anne tokko jechuun bar waaqayyo abbaan yoo kadhattan jedhe Luqaas keessatti Luqaas 19 irratti yoo kadhattan. Walumaa galatti kadhadhaa isiniif kennamaa barbaada hin argattu balbala rukutaa isiniif banamadha. San hin baan waa'ee kadhataa Yesuus barsee yoo kadhattan yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu. Cubbuu keenya nuu dhiisi soora irraa fi buru nuu kannaa kadhadhaa jedheemi miti hunduma jedhime keessa maal jetta miti ani sitti himu jira hin fudhattu shan irraa kaa achirraa kaan jechuun ragumaa fi ijoo siifide gartee waan irraa Luqaas 9:5 irraa eegala wanti waa'een kadhataa akkasuma gartee Maatiyos keessa illee hin jira waa'een kadhataa mata dure yaa abbaa keenya jechuun jalqabaa maati jette irraa kaa odoon ta'e sagal irraa kaa waaqayyo isa eessarra jiru kadhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos ana kadhadhaa jedhe moo waaqa abbaa kadhadhaa jedhe walumaa galatti waaqayyo abbaa kan ilmaa kana Hafuura Qulqulluu sadaan waaqayyo tokko hallaqe waan kana jedhu wangeelarra hin jiru takkaan barreeffamne si duraan marraa 100 qara'e ni hin jiru paasteroonni kee fidanii hin beekan waa human jirre waan dhageesse qofa haasa'u jirta malee waan argite waan dubbistee miti galatoom anyway daa'imas waliin bashannana
Jiruu bareedduu jiraadhu mee nama biraatti itti dabara. Sabboontuu wallaggaa kana haasawsiisime. Sabboontuu. Galatoome tasgabbochuudha seena. Baradhu wangeela gara islaamummaa kottu. Sheenaa sitti hin ta'in waaqa ajjeeftee biyya lafaa rakka ati akkamii jiraatta. Ajaa'iba. Nama waaqa ajjeesee anii fiifin jiraadha jedhu anummaan waaqayyoo na uume kana ajjeesee biyya lafaa irra taa'u moo? Ani yooma waaqayyo ajjeese siin jedhe. Ajjeeste. Eessatti na ajjeese maal ragaa guutuu qabdaa? Okay, waaqayyoon kee du'e moo hin duune? Yoo du'e bareedaa Yoo du'e hin jedhin du'ee naan jedhu du'e jedhi gari akka mallas gaafa du'e sharaa huccuu gurraatti mana kana hunda uffachiifne teenyee gartee gaddina. Odoo wanna barbaadde haasoftan furtiin keessan guyyaa. No san hin jenne waaqayyo du'e moo hin duune? Du'e moo hin duune? Yaa Rabbi ilaa du'e sin jedhe si'a meeqa du'e guyyaa sadaffaatti du'a keessi jedhe. Maal ka'uu sin gaafan wangeela si garsiisuu mee wangeelli akka jedhu wangeela hin dubbistaati si garsiisuu? Naan dubbisa. Sin garsaa qofa akkasuma naaf seeyye. Gaafa wangeela naaf fiddu garuu keessa kuttee naaf fiddu don ta'e jalqabatanirra jalqaba amma wangeela yoo addisi boqonnaa tokko yoo ta'e boqonnaa jalqabaarra naaf fiddee hiikasaa wajjin naaf ibsita malee keessa kuttee yoo ta'e immoo barbaadu. Oya dofu. Coba. Rahman mau cek apa tuh? Zainu. Hello. Tena. Ifa magana kita tuh kasih follow nak isi kesan wali nasa undan dena. Nambe tu already garum mau tuh yo. Isaan addaan kuchisiisuun barbaanne osoo haasofnee jedheeti. Maal jettu? Ati amani amanuu baadhu lamaan nyaamgen haasa'uun bareeda jedheeti. Ana baantaa? La isitti haasa'aati jira. Okay. Eenyu seenaa wangeelaami kun? Lichi keemba nama kun odoo kan odoo hunda isaa dubbiftee fixee jikeessa. Maal duraan bal'aadha bal'aa si fakkaadde? Ija foonii odoo hin ta'in ija Yesuus waan jedhe bari ijani qabanii ijaan hin argan jedhe gurra si qabanii dhageeni si argisiisa amma waan si argisiisa okay? Qorintoosin si argisiisa qoy. Qorintoos. Sittan hima jechuudha gaafa naasaa jalqabatarra. Si hin jalqaba maali jalqaba maali? Ani keessa kutte taanani fudhadhu waaqa. Kutuu jechuun bar amma fakkeenyaaf boqonnaan jecha lama sadii dubbisee kan xumuriin jechuu lakkoofsarraa yoon eegalle kutuu jechuu. Kutuu jechuun akkas. Lakkoofsarraa eegaltee amma dhuma isaatti hiika isaa wajjin naaf hin ibsine taanan. Meeqooyi maal si ibsaame afaan oromoon si ibsaame miti afaan oromoo siif hin galu abaacaa barachuu qabdarra eegalteeti galgala kana na barsiisi barachuun bee waan gaariitti nama fida. Na jalaa jedhame laal kana jedhaniin siin garsaa qoy laal. Ijoollee kee barsiifadhu dhaqiiti dhugaa. Ijoolleen tiyanii beekti wallaahi kana jedhu waaqni du'a hindu bas maamsi jedhu ijoolleen hindu ati waaqa ajjeeftee biyya lafaarra taa'u jirtaa bari yakkamtu mana hidhaa deemuu qabda. Konna geessi kaafurdi ati natti. Siin geessa wallaahi islaamanni hidhaa itti nama hidhaan jiraate siin geessa. Location na ergi amma. Location ergi. Okay, koy isi bana. Sittin taphachuu jira koy. Maalatti taphatte deema abbaa barbaaddetti taphadhu. Laa ashoofutti hin jiraan siin jedhe maali ati siiriyeessi fudhatta miskiin. Akkuma daa'ima saniin ta'in kaa. Qorintoos Ximooxiyoos isa duraa 16 lakkoofsa 16 koy. Bana. Daa'ima maadaami tanallee rabbi nu haa guddisu. Amiin haa guddattu dhugaa. Haa guddattu. Koy. Banutti hin jira. Jawwaala biraa ni qabdaa gabbuufatteeti aappii silaa hin dubbista atoo ni qabdaa biraa. Hin qabdaa jawwaala irraa. Baadheen jira akka ittiin dubbisu qabu. Sinumti dubbisa. Wangeela irraa hin qabdu.
Ana masih bisa mal kotareeti. Wangeela nu harka dhiiftanii biyya lafaatis maqbili dhiiftanii. Yaa kudha jaha. Isaan kan jedhu xalayaa barreeffame si bira ga'e. Hah? Isaan kan jedhu xalayaa barreeffame si bira ga'e moo? Maal ta'e? Wangeela dhiisaan kan jedhu xalayaa barreeffame si bira ga'e jedhe. Waan hin barreeffamin na bira na harka dhiisanii wangeela kana eenyurraa hin fudhadheen beektaa? Laati jechuun waan iddoo itti macaafa qulqulluu gurguranii bitatte malee namni ani dhiisira waan ta'eef kanaan booddee na fayyadu dubbifadhu jedheetii kenna hin jiru. Isin fayyadu ati? Na fayyada akkamitti na fayyada. Okay, qoy. Suutaan banu jira qoy. Allahu na ya Rabbi nu arara mare zambi Allah jadi meet yang kasu malum wangeela kaysan kuno isaatiin daa'ima usboo hin booyinati nutti maadaaminu dhageessi hirriba maadaaminu kaasuu deema kun osoo wangeela fudhachuu diddee maadaamiin amma na jalaa ooftuu deemta na'am tanama jettu ati qoboota baba ya habibi ya qalbi ya ruhi jedhin hin kasu iya engkau walta sena ada foto Timotius yang bahasa jira apa ini wanti wanggelu mana ada foto deh corona tadi samurang karo Ani beesitti mee dawwalani kono isin injere madami mo baba sagalee gammachuu dhageessaan jedhu na dawwale. Eenyu? Sagalee gammachuu dhageessaan jedhu na dawwale. Paastara? Raajii? Oh iya mul'anni keenya mul'ata amma gaame mee dhageenyu barbaanna sagalee irra kaayi. Maqaa Yesuusi fayyinni isiniif haa ta'u dheera. Maqaa Yesuusini? Fayyinni isiniif haa ta'u. Maal nu dhukkuba mana yaalaa jirra? Oh sorry ba daa'ima kanas. Sabuk Qorintos mana banamu juga qoyame. Waaqayyo duwwaa tunduunee jedhee Waaqayyo duwwaa tunduunee jedhee isuma agarsiisuuf wangeela silaa baafattee achirraa isiisa. Warri wangeela qabdanii jirtan bochirraa mee waan aappii okay maqaa isaatiin Mr. Timotius. Gak ada tiap yang ada dalam salva tuh. Oke, iya honati. Jangan. Oke, bane injirame, injirta. Kono, si argi sisa koi. In argi tani mi amma isin argi sisa koi hindo bista. Tinggal gara-gara kamerai. Bakka qalama kana dubbistan laa kunoo qalamaan sitti godha qoy eessarraayi kunoo laa bakka qalama diimaa kana laa qoy makkanaan godhaa qoy akka mul'atu eenyu namni qacalloti ijaan arguu danda'u ni jira humna ustaada laa bakka san irraa dubbisa sagaleen keessan hin jiru. Akkas waaqayyoo duwwaattu hin du'u inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraata. Namni takkaa isa hin argine isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara bara haa ta'u. Amen.
Allahu akbar. Okay. Akkam goona mee uummata kana iyyee. Oi, wangeelli kun kanuma isaan ifii katabatanii miiree itti yaadanii. Isaantu katabatee harkaa qabdi kun dubbisi jeen biraa qabdi. Duuba wangeela ifii katabatanii asii eenyu tawaaqayyoo ifiin jettu. Badi jee baalee akka manyawwe. Badi pottee hapo. Jette warra keenya. Abaadarre salaamu alaikum. Iftu. Ambitiin irratti. Ibnuunis rafee jira. Uummata rafa irratti wangeela lallabuu jirraasa. Kaa waaqayyo hunduu uummanni biyyi lafaa waaqayyo jeeftee kaa isinis lafaa. Egaa. Dhingaru guyyaa tokko. Okay. Amma laan dubbate. Ayyee waan jedhe bakka nama dubbisan argite. Achis ani beedurayyuu bakka keessa kutteetti lakkoofsa tokko. Ni kuttee naan jette jiran. Ni kuttee naan jette. Tokkorra ani deem tokkorraa dhaqii feetu ilaa kudha jaa dubbifadhu kaate boqonnaan kun tokkorraa kaatus tun hin jijjiiramtu akka jedhu dhaggeeffadhu waaqayyo duwwaatu hin du'u eenyu duwwaatu hin duune. Sababa bakka sanitti jedheef ikkoo duuba isaatii hiika argachuu dandeessa waan ta'eef jalqaba duuba isaa jalqabdee amma achitti dubbifatu. Hayyee okay sumaafin dubbadha hayyee siifin dubbisaa dhaggeeffadhu. Okay akkana jedha. Lakkoofsa tokkorraa kaate maal keessa na dubbiftu? Hin maraadde tokkorraa kee maal ilaa kudha jaa tokkorraa kee na dubbisii ani dubbisii koot an dubbiseetiin yaa seena osoo atin dhalatiin hin dubbisu ture. Dubbifadhuuti koottu akkanan jedhu achi dubbisiin kuni waan walitti hidhamuu sanii hidhamuu miti. Ijoon waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe waaqni ni du'a. Ati qoy sababa inni jedhee qabata. Amma barsiisaan sababa inni jedheef naa himeeyye. Barsiisaan tokko gisee barsiisu jechuudha. Giseedhuma barumsa biyya lafaatiyyuu baratan jechuudha. Dirqama gisee barsiisu dudduuba kee barsiisee fidamoo gidduu dhabichaa kee keessa Obbali, okay, Yesuus, okay, yoon si gaafadhe fakkeenyaaf ragaa wangeelarraa Yesuus Kiristoos du'ee kan jedhu naa kanneen siidha boqonnuma takka naa kannite malee hundanaa dubbista. Maaliif hiika saamsiif galuutti sitti himuu qaba hiika saamnaaf galuutti. Amma reefu du'eeti du'aa kee yeroo jettu wooma takka narra dubbatti hundanaa dubbiste eessaa fuute boqonnaa akkasatti. Waan taane isinirraa fudhadhu beesaa waan isinirraa fudhannee. Okay, kijibaame kun kijibaame kun. Kijibaame. Okay, waaqayyo ni du'a. Isa dura na gaafattee jirta bakka amma dubbiftu. Irra deebiinsi qabadha akka jedhu. Akkasii. Taaptaap godhaa manni kun miliyoona galchaa warri taaptaapitis inshallah. Ani salphaan za'a torbaa fi maali na bira. Asuma osoon jiru na bariiti. Asuma osoon ta'u bariiti yaa rabbii kiyya. Sakaraatul mootiin maal lallabu nutti haa dhuftu. Koppiliinki godhaati taaptaap godhaati warra as jiru warra gubbaa kanarra jirullee fooloo godhaati. Abu Yaasiriin abbaa dhiiraa ittuu abaa zarrii manallee koppiliinki godhaa taap godhaati. Ga'ee keessan bayadha. Warra asirra jiru kana takka lama jedhamee fooloo godha. Warri fooloo irraan qabnu. Fooloo godha mana khayriiti. Fooloo godha. Iddoon taane dhayxanii feemasoota jala. Hundi waan numaan isin hojjechaa ooltan hundi. Sanii mee kiristaanii sadi barreeffadha. Sadii jechuun kiristaanii bira takka jechuudha beektaa. Kanaaf akkasina warra saalis salaataa sani. Sadii edaa takka isaan faalluma deemanii hubara. Ifate ol galchaa. Iftu ifa abdii kana ifa. Ifa abdii Oromoo qottu. Ifa abdii Oromoo. Abaadar hin dubbattanii? Senegal warra na lakkoofsa saddeet barreeffate ol isin guuruu jira bara. Warra lakkoofsa saddeetii balbala jahannamaati. Laala sadi barreeffadhaan jenneen ikinoo ifaa kana baasoqaa ture. Okay, ifa. Koppiliinki godhaa fooloo godhaa. Ifa.